تولي كبجمتوتا كنت كان ما يجي كده نرجو كل يساتورتي سريس كان يدفع ترى يعني فاتي بودي ولا لا يروح إني كله تولي سموك يسوي جدا كرو أوكي ودي بيجينا نسوي يعني تولي جالة تمتوت سبوت بيجي كينيا وندماف كنت مال الرانب بسوي جانكم مال لقطة دينا غير ورقة تندرا كنت زيني كاسكيس ما تسياري راسي ما تسياري أنتي تاني إيش الجبر باتو بس ميزو ولا بدو جالة تمتوت كبجمتوت ومتوت بيجي كينيا وندماف يرو الفاتا كنا كيستيني بيجي كنا جيسون dirqamni isaa harka keenya keessa bu'ee jira. Haala rakkisaa kana keessatti harka koo keessatti kuftanii anis isin fudhadhee kufuudhaaf gatantaruuttan jira. Nan gadda. Biyyi kun seenaa ishee keessatti rakkoo gurguddaa dabarsitee jirti. Rakkoon gosa ammaa garuu نمرة تين بيكو وقاري باف ديدما درا بيجي كينيا طالاني دان ويررمتي بليسمان شيروت سربمت أبون كينيا منا قدياني هركا والقبتني دريت قدباني دينا انجفتني أفرا دي بسودان داني جر هر أكا كليسامت هر أكا كليسات قديباني هر كوال كبني دينا كي ينجفتشون دندين ور كليسا قديبائي جاغنا جدا ما توري هر يو قديبوه بالانو تفيدو راي إني كليسا بكتي من اتقالي هر ودو جراتي جاغنا كي إني برا أدوابك اتشابي هر سيدا أبو في تنور رجرات سينا برا سايلال وقافر شندر كيرون أجوجامون نتولفات جري دريت قدي بير هر كسا والكتا مرسي دين درا رابطي هر رغرو ميلا كينيا والكتا مرسي منا كيسا قدي تاون رجرات كيرون وقاشن دور كرا شوفير هر رغرو بلبلا سا شوفته من كيسه تاو ترجرا كيرون وقاشن دور لب سادي به تانكي تفيغير هر روان جن غرو كيرون لب سادي به غرغولا تفيغو كب كوني سوداتا تاودا أبداً ديننا ما نكون نمكن إذا اتفقنا نجفن نمت بشان نافدي هذا نكون نجمع فقط بشان فدينا نقول بيورجي هذا بليسكا نمتو كان كذي أجدي بزي نانتبه نجدي معقول هر يوغا ديبان ديني نجلبين فتشيس يوغا ديبان ديني نرديم إني يروسنا موانيف إنما فلمي تجرو غراغر يروسنا كمنا قد بيه فلمي فردسا قد ياسي ماتي قوتوران ديمي كوريغامي جغنا غوتا هر غرو إذا من ساتي قلي كرالا وفي ساتي كل في تاوتو جغنا غوتا ندف كسي ساجري
Sooftii naaf fide. Sooftii naaf fide. Sammuu haalii qabda sira. Har'a qofa hojjedhu. Achi maal fuuti. Achi deesnee jirti. Mucaa magaalaa dhabaa biyyoo nyaaddu isin jedhu. Achi deemu. Tolee. Ari'amtee itti hojii irraati. Tolee. Har'a mana keenya keessa teenyee balaa nutti aggaamame kana jalaa darbuu dandeenya. Filannoon nuyi qabnu lamadha. Tokko mana keessa teenyee maatii keenya wajjin yeroo dabarsinee du'a kana jalaa miliquudha. Lama mana keessa teenyee maatii keenya wajjin yeroo dabarsinee du'a kana jalaa miliquudha. Filannoo biraan hin jiru. Waggaa 4 dura yeroo qeerroon Oromoo qabsoodhaaf murteessee bakkeetti ba'e harka wal qaxxaamursee diina jilbeeffachiisuu danda'ee jira. Har'a hoo qeerroon keenya miila wal qaxxaamursinee mana keessa gadi taa'uu danda'utu nurra jiraata. Kalees qoma dhiibnee taankiitti fiignee jirra. Har'a qoma dhiibnee gola harmee keenyaatti fiiguu danda'u nurra jiraata. Har'a kan lubbuun isaa baraaramu isa dabeessa isa sodaatudha. Hin ta'u jettanii bakkeetti gadi fiiddu taanaan tokko keessan kadhannee gara manaattis hin deebisne. Rakkoo ulfaataa biyya keenya irratti dhufe tilmaama keessa galchuudhaan mootummaan ani hoogganaa jiru ikonoomii irratti gaagaamni guddaan akka hin geenyeef tokko lammiilee keenyaaf mana isaaniitti nyaata qamadii daakuu 12 zayitii liitira 7 sukkaara kiiloo 4 akkasumas barbaree kiiloo 3 tokko keessaniidhaaf dhiyeessuudhaaf inuma hawwina garuu humni keenya hin danda'u. Hubadhaa yaa sabaa. Tokkoon keenya gorsa ogeessota fayyaa qofaa dhageenya. Harka keenya deddeebinee adiqannu, miila keenyas adiqannu, dhaqna keenyas adiqannu, uffata keenyas miiccannu qulqullaa'aa yaa sabaa. Haa qulqulloofnu. Fooniinis isa kaaniinis rakkina dinagdee irra gahaa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan ministeera dhimma dinagdee wajjin eda haasaa godheen ture. Haaluma kanaan warri mana kiraa keessa teessan ji'oota 5 dhufaniif mana kiraa akkas hin kaffalleef hawwii keenya ture. Hin dandeenye. Warruma isinii kireessutu gaafattanii gaarii. Mootummaan mataansaa akka mootummaatti mana kiraa keessa jira. Yeroon filannoo geennaan hin baanaaf hin teenyaa keenya isa beeka. Amma humna keenyaa numa yaadna. Akka mootummaatti mataan nu naanneera. Ministeeroti keenya mataan naanneera. Anamma ministeera ittisaa fi ministeera fayyaa adda baasuu dadhabeera. Hundumtuu maaskii godhatee deema waan ta'eef. An mataan koon hojjechaa hin jiru. Waaqa isa gubbanaas gaggeessaa jira isiniin. Dheengadda walgahii dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti pirezidaantii Tarkii wajjin yeroo buna dhugnuutu haasa'u maqaa biyya koon dha'a jedheen maqaa biyya biraa waame. Hamma kana guyyaa falkanni wal keessa nu jalaa badeera yaa sabaa. Please manatti ol gallee ateenya. Wulwulin jedhina. Moo akka mootummoota darbaniinus dhukaasnee manatti isin gashuu qabna. Inni illee manatti isin hin gashuu isallee humni keessan illee isaan oli. Kanaaf iyyuu wantoota eeyyamaman qofa akka hojjettan kabajaan isin gaafannaa.
yeroo mana teessan intarneetiin bilbil bishaan tola. Dhiifama mataan naanneera isiniin jedheera tola utuu ta'e nutti tola. Garuu isa Itiyoo Telekoomii wajjin haasa'uu dandeessu. Kanaaf mana keessa yeroo teessan yoo waan gootan dhabdan na hamachuu dandeessu. Akka nama biyya kana geggeessuutti anaaf jaalleewwan koo hamachuu dandeessu. Isin eeyyamneera isa kana. Kanaaf iyyuu namni tokko mana keessaa akka hin baane konkolaataan ittiin deemtan geejjibni magaalaa keessa magaalaa gara magaalaatti bilisa. Tokkoon kee garuu mana akka gadi hin baane. Kun ajaja mootummaati. Yeroon ulfaataa kun darbee akka sabaatti gadi baanee hiriira isa suusiinsaa isin qabe sana yeroo itti nuufis warra kaaniifis baatanii isinirraa galu dhiyoodha. Wantoota ogeessonni fayyaa dabarsan keessaatii tarkaanfii lama walirraa fagaachuu, harka keenya deddeebinee dhiqachuu, amma dhiqadheen isinitti agarsiisa. Harka keenyaan funyaan keenya tuquu dhiisuu, ija keenya tuquu dhiisuu, afaan keenya tuquu dhiisuudha. Walumaa gala fuula keenya kanaa tuquu yoo dhiisne gaarii. Bakki bishaanicha fidee dhiqadheen itti agarsiisna. Bishaan fidiin jedhe maal yaada kun as dhaabatee bishaan fidiin dhiqadhee itti agarsiisa. Nan badee haadha goote. Maal mucaana gaafa na ilaaltu taankirii bishaanii sitti fakkaadhaa? Eeyyee. Ayi diimokiraasii saba biratti naqaan isinii kanaan dhugaa maaliin godhame? Kana as na hin taane. Kana deebisiiti bishaan harkaa fide. Bishaan harkaa fide kana deebisiiti. Maal jiru mucaan maal jiru lafatti inni kadhamoo attamiin godha dirree qonnaa keessa irra miidiyaa dura jirra maal mucaan harruma na tole sabni keenya hundumtuu mana isaa keessa taa'ee akkamitti akka harka dhiqannu kana wal duukaa yoo goone gaarii natti fakkaata. Biyyee saamunaan eessara? Saamunaan egaa saba keenya hamma kanatti tajaajillaa. Baran biyya kana bulchutti hunda keessaniif utuu dhufee buuse baay'ee natti tola. Maal saamunaa dhufee? Tole gaafa saamunaa ittiin harka keessan dhiqattan jiraachuu qaba. Dursa bishaaniin harka keessan dhiqattu. Itti buusi bishaan mootummaati. Gadi jedha gadi. Maali ol deebi'i xinnoo ishee jiru. Kottu maal akka walitti naan buustu. Harka keessan erga jalqaba bishaaniin dhiqattanii waan isin barbaachisu saamunaaf bishaan dabalatee nama sammuun isaa hojjetu tokko isin barbaachisa. Saamunaa godhanna. Erga godhanne booddee harka keenya kara keessaa achi booddee akkasittiin ilaalaa jirtee akkasittiin maal bishaan kottan si kadhadhaare itti manjala dhaabadhe wayyuu re tole sana booddee egaa harka illee dhiqanna sammuus akkas akkasii akkamitti akka dhiqnu hin beeknu harka keenya sana booddee ol kaasneetu hin qoorfannaa. Daqiiqaa muraasa booddee harki keenya erga qoree booddee gara hojii keenyaatti deemuu dandeenya. Baay'ee galatoomaa gara dhumaattis ayyaana kanaan wal qabatee nyaata dhugaatii garaagaraa eeggannaa guddaadhaan akka gootan
akka mootummaatti dhaamsa isinii dabarsuu barbaanna. Yeroon kun darbee yeroo itti walii wajjin injifannoo cululuqaa irra deebi'aa cululuqaa maal ni ilaalta daalachaa wal injifannoo cululuqaa yeroo itti galmeessinee gadi baanee gammachuu keenya ibsan fagoo miti. Waaqayyo biyya keenyaaf saba keenyaaf ijoollee ishee haa eebbisu. Galatooma.